أبا في FGA على بس الرأس ندرب بورس ندرب I'm telling you the truth ما هذا فين الرنكاين ما لي في التنامين إنه ما له فينا مرمين الرنكاين وقاسنا درب وأنا لا لني هدو يفهم يسنين جاء أكبر هيسنيت كوبليس هيسنيت Haleemi ganama kana namnummaan firaqiyyaa tokko viidiyoo tokko natti erge. Viidiyoo natti erganiiti viidiyoo kanarra maaltu jira seete? Alaabaa teenya tana maraniiti bakka ispiikarri jiru jira xiqqeessaniituma kana wakkaayan. Amma viidiyoo irratti hin arku ta'a beekigaa. Amma bar dhugumoo walitti dubbannaami karabbina ragaatiin sitti mu jira. Ani durottumaa hoo waan isteejarra ba'e aadaa teenya tanaan lubbuu irraa jaaladhaan kuni qaamni hiyyaasni ibsa ani maallaqaas itti haa harkachuu baadhu afaanummaan kun kabajamee bakka gaafa ani dur isa beeku itti salphate sanirraa ba'uun anaaf akka nama miliyoona naa kenneeti. Galgala hoggaan ijoollee san arku ani farshoon dhugu nama farshoo dhuge caalaan mirqaane ni machaawe isaaniin achi ilaalu jira. Amma viidiyoo keessa amma yoo waanuma biraa barbaaduun ta'in fuutee martee waan takka kanatti miila namaa jala keessee eega akkasi jaalala alaabaa tanaa qabaatan eegatti amanan dhufanii maalatti maramanii natti kennan eessa dhoysitee nama jala keessee viidiyoo kaaftee waan akkanaa godhuudhaan immoo kana hin jaalanne waan akkasiiti wanni kanaa kun fuula duraas dhaabbachuudha qaba nama biraa irratti illee wanni kanaa taatee jirti ammoo sabboonummaan namaa waan akkasiitiin hin madaalamtu hujii isaatiin madaalamti. Hujii tiyya ilmaan Oromootiif eegaan gaafa manaa bahee anaa ama 17tiif armeettu fedhiin tiyyaas jecha kiyyaas tokkuma. Hagaan osoon hin duune uummata Oromoo qabilisoome argu. Mata bira jaarrachuudhaas dantaan qabu ilmaan illee rabbi naa kenne yoon kadhataa ta'ee karaarra jiraadhe ani oolmanni kiyya kabajamee nama biraan tuffanne if jaalachuu jechuun nama biraa jibbu jechuu miti. Akka namaatti lafa teenya irratti namatti hin dhayne waa hedduu beeyna waa hedduu qusna kutaalee biraa keessa yoo dhayxee maqaa qamariin naannawee jaalalaa jettee banatte halka tokko sin bulchan kooskii takka banachuu hin dandeenyu kanuma hunda osoo beeynuti numa itti faaktaris dhaabbatanii jiraatan warqee keenya nyaachaa aannan keenya dhugaa what we ask is very little. Kabaja ummata kana kabaja ummanni kun kabaja qaba rabbi birattis isin jiraachisaa jira ifi olitti kabaja inni namaa qabu mana Oromoo keessa nama shan afaan Oromoo dubbachuu jiru jaalakiyya shabboo kiyya ol seente hundi afaan Oromootti dhiiseeti nama tokko entertain godhuudhaaf hin godhan namni kanaa bira abbaa feete gaafadhu Somaaliin afaan isaanii haasa'u Amaarri afaan isaanii haasa'u Tigiriin afaan isaanii they don't really care about you ummanni kun ummata kana keer godhee Kaafaan illee beeyne si caccabsa. Namichuma kana gammachiisuudhaaf jechuudha. Uummata kana tuquun diliidha. An dhuguma rabbiitiin sitti hima. Rabbii wanni itti nu gargaareefis tanu. Diluma teenya tana arkeeti. Fuula durallee nu gargaarammoo waan namaan to'inu nuti. So har'aan tana ijoolleen takka fuudhanii waan akkasii godhuun is no good. Har'aan tana dhaamsiniinan bagana yaadachiiftee dhaammadhu. Yaa obboleeyyan keenya. Personal issuun rakkoon adda addaatis yoo jiraatte. Ifi waliin dadhabsiifnu dantaa waloo qofa laallee nama keenya kana har'a feeliyarri qamar feeliyar Oromoo hundaati. Feeliyarri Oromoo karaarra taa'u tokko feeliyar Oromoo hundaati. Kufaatii Oromoo hundaati. Akkasi beeynee waan qabsoo teenya nu shaffisiisa. Waan nu hafne kana nutti guuta. Qabsoon bifa jijjiirrachaatu deemti. Akkamitti hojjannee jiraannee teknoolojii keessa seennee uummataa wajjin horree nutis biyya teenyarraa biyya teenya tana namni irraa gammadee irraa xiyyaara oofutana nutis irraa itti gammannee ijoolleen teenyatti barattee sadarkaa addunyaatti uummanni kun mul'achuu qaba. Uummata dandeettii qabu, uummata jaalala qabu, uummata seenaa qabu. Faranjiin dheengadda seenaa Oromoo irraa dubbachaa jirti. Indigenous democratic system, the first indigenous democratic system jechuun Oromoo uummata kuush jedhanii dubbachaa jira. Anaami linkii isaa isinittiin erga. So abbaan akkam yoo abbaan iyyee firri dirmataa jettiin Oromoon ifirratti dubbachuu qabna. Kanaa jecha mee wanta xiqqoo waan hin taane amma fakkeenyaaf mee waanuma alaabaa sanatti haa deebinu.
Ani immoo alaabaa san dhiisee dhokadhee qamaritti osoo hin kennin achi kaa'ee viidiyoo kaasee yoo achirra baase maaliin harkadhame? Wiluus qamar habiraatis luus goota namuma silaasii hojjetu. Mee qamarii mi abbaa fedhee waa ta'u namnummaan Oromoon ta'in namni Oromoo guyyaa tokko hojjete kabajaa qabaachuu qaba. Waan isaatti dhiisee ta'e hojjechuu jira miti. Anammaa akkaanan itti amma Azmuruum Laggoosisan fa'aa galatoonfadhu. Akkaanan itti Doktor Turuun fa'aa maan fa'aan galatoonfadhu. Akkaanan itti Burqaa Azimitaa galatoonfadhu. Robbumaa beeka. Maaliif jarri kun waan isaaniitti dhiisaniiti teenya waan ummataa waan jenereeshina keenyaa hojjechuu jiran. Gaafa kaan amma wanni haasawaa turre waanuma kubbaa kanaan si kaasa. Kubbaa waan itti kaatee jira. Amma Osfaanaan kun anatti kubbaa qofaa miti. Akkaataatti jalqabnee jira. Abbaan keenya maamaa argoo faan ni beekani. Araarsoo maamuu Musaa faan ni beekan rabbi mataa godhuufi. Obbo Mudeen faan ni beekan rabbi mataa godhuufi. Namni kuni nama Ditirooyi jiraachaa jiru Afrikaan Ameerikaan fuudheeti ijoollee lamarraa dhalee ijoolleen lameen tana afaan Oromoo barsiifati. Maqaa isaa asirratti illee yoo kaasuun hin barbaachifne. Seenaa jira wanni kubbaan tun itti kaate. Barsiifateeti ijoolleen kubbatti baheessa taanaan biyyi teessan Itoophiyaa ja'anii afaan Oromoo kana barsiisa. Deemneeti warraa Itoophiyaa kana dhaynee kubbaa taphannaaf jettee ijoolleen abbaan isaanii nama Shawaatii nama Fichee haati isaanii Afrikaan Ameerikaan Ditirooyi Michigan ta'uun beeku. Isiniif hin addaan baasa. Shaayixa Waashingtan DC Federeeshina ganda kanaa dhaqan. Nuti Itoophiyaadha. We are Ethiopians. We speak Ethiopian language. Our dad is Ethiopian. Our mom is African American. We like to play for our country. Jedhanii gammadanii dhaqan. Pireezidenticha wajji wal agarsiisan. Afaan Itoophiyaa dubbannaa jedhaniin. We speak afaan Itoophiyaa. Natti dubbadhaa jedhan speak. Akkam jirta nagaa fayyaa kuni afaan Itoophiyaati miti jedhan. Duuba afaan Itoophiyaa kamii jedhaniin. Itti dubbate nutis kanan dhageenyu jedhan. Ijoolleen deebiteeti halkan san abbaa isaaniitiin ati why you lie to us? You don't have a country, you don't have a culture, you don't have a language. Nobody knows your language jennin. Gaggabee haa doktortichi. Achi rabbi mataa godhuuf obbo Mudeefatti bilbile. Obbo Maamoo Argoo faan dhagayan. Kaan dhagayan. Achii Torontoo walitti dhufnee nama 30 qofaatu meedaa keessa taa'ee nu ilaale tiimii 4 taphatee adeeroo libirraa fa'aa taphatee ana fa'aa taphatee kubbaa. So nuuf kubbummaan tunu seenaa ajaa'ibaa qabdi nama beekuuf. Achirraa jalqabnee jechuudha. Adeera kiyya. So Osfaanaa kana hoggaa dhufnu anamma gammachuu yeroo dheeraafin sirballee irraatti dhiise amma ijoolleen karaa keenya qabattee cimanii aadaan Oromoo cimtee akka dursanii miti jenneeti amma ijoollee irra dhiifne ijoollee sappoorti godhaa jirra biyya keessaayis jechuudha. Ijoollee dargaggoo as dhalatte akkaataa isiin itti afaan keenya na hojii sirbitu argee anaa ifiifuu if wallaalee tabiraa keessa jiru osoo galgala santuu irra kaayyanneeni wanni nuti jalqabne bakka nu geesse waan alaabaa ummata Oromoo xiqqeessiteeti as jala keessee ittiin WhatsApp irraa waa gurrachuudhaaf. This is not fair. Ittiin ummata Oromoo waliin dha'uudhaaf. Yoo humaan anillee rakkoo qabaadde ilma kiyyaas ta'uu danda'a namni san hiriyaa kiyya ta'uu danda'a na yaamee si jaalanna ati nama qabsoo godhu. Maa dhufee narraan kaa'in maaliif itti namaneen inni nu? Maa dhufee nammaramee natti irraan kaa'in hoggaa sanaa darbu ana ilaalanii. Abbaa fedheef je'ee alaabaa san har'aas hin darbu borus hin darbu. I'm telling you the truth. Alaabaan san tanuma warra machirra taa'u kanaa hojirra geesse. Dhugaan sitti hima. Bakka amma jirru tana osoo alaabaan san jiraachuu baate, osoo abaawoon jiraachuu baate, har'a uummanni kun bakka san hin jiran. Kuni riyaalituma namuu beeku. Yoo nama qabaattee namni si kabaja. So sana akkasitti uummanni Oromoon ilaaluu qaba. Tabiraa eega waa'ee show san dubbanne. Ijoolleen tiyya obboleeyyan kiyya warri galgala san dhuftanii akka maleetti nuti keessaa agarsiisu jirra. Nu barbaada dhuftanii halaalaa dhuftanii anaa fi guutuu abarraa laaluu dhuftanii yaanee dinquu laaluu dhuftanii nama hedduudha eegas godhe viidiyootiin argee I felt so bad. Hedduun dhagayame achi osoo shawsanii hin arkin galtan riizina tokkollee hin jedhanii we are very sorry. Isin gammachiifna wanni kana keessa deemnee anis akka abbaa ta'ee dura deemee artistoota kaanis jala hiriirsee isinummaanuu nu jaalattanii aadaa teessan biyya faranjii keessa taa'isanii jaalachuun nuuf hojii gurguddaa nu jiraadha ilmaan kiyya isin jaalanna obboleeyyan kiyya
dhiifama gurguddaa jennaa hedduun keessan akka maallaqallee kafaltaniin seenin quba qabna. Hedduun keessan akka hiriira sa'aa 2 dhaabbattanillee quba qabna. Manni guutame isiniin jaanii dogoggorri kana akkan uumamne fuula duraaf irraa wal mari'annaa. Asuma irrattiin hedduu dhiifama isiniin jaa akka abbaa keessanitti akka obboleessa keessanitti.